Wayyoo anaa nyaatu. Gola madaamii keessatti nan nyaadhaa, nan jiraadhaa, nan jijjiiramaa jedhanii osoo asiif achi kaatanii lubbuu ofii dhabanii kan galan. Egaa balaa gaaziitiin lubbuun obboleettii keenyaa kun darbeera. Yeroo baay'ee ijoollee hedduu balaa gaaziitiin dhabaa jirra. Baay'een isaanii dhabamanii jiru. Salphaa fakkaata garuu jabaadha. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya irra taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamachaa viidiyoon har'a qabadhee isinii dhufe viidiyoo gaddaati. Viidiyoo baay'ee shamarran biyya Arabaa jiran shamarran biyya gola madaamii keessa jiru hundumaa kan rifachiisedha waan ta'eef viidiyoo kana akka hundi isaaniitu dhagaan taasisaa isinii jechuun afeerraa kooti. Egaa obboleettiin keenya kun balaa gaazii balaa tasaatiin lubbuun ishii gola madaamii keessatti darbee jira jechuudha. Egaa namni kamiyyuu nan hojjetadhaa, nan xaarradhaa, nan jiraadhaa jedheeti kan biyyaa ba'ee gola ormaa mana gandaa mana alagaa keessatti dafaa qanaa jedhee kan hojjetatu nan jiraadhaa boru har'a kiyya jijjiireen boru koo jiraadhadha. Namni har'a waan taana kana taana yookaan immoo guyyaan har'aa kun guyyaa dhuma kootiti, guyyaan har'aa kun guyyaa akkas ta'a kootiti jedhee namni yaadu hin jiru. Namni kamiyyuu taananii nan jiraadhaa, nan jijjiirama jedhee kan hojjetudha jechuudha. Haa ta'u balaa tasaa akkanaatiin maatii ofiitirraa ba'anii osoo maatii ofii hin argin osoo nama ofii hin argin gaafa ba'anii alatti hafanii baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Gaddi akkanaan namatti dhufu immoo baay'ee ni ulfaataa jechuudha hundumaafuu. Egaa obboleettii keenya kana balaan tasaa kun irratti ga'ee jira. Isheen balaan irra ga'e kun irra ga'ee jira. Ijoollee hedduun isaanii amma gola madaamii keessatti kan fuulli isaanii gubatee nutsuu qulqulluu maatii ofii biraa ba'anii biyya ormaa biyya alagaatitti silindariin yookaan immoo gaaziin itti dhoo'ee jechuudha. Gaaziin kun balaa guddaa qaba jechuudha. Itti dhoo'ee fuulli isaanii gubatee lubbuun isaanii hafee qaamni isaanii gubatee lubbuun isaanii hafee qaamni isaanii har'a barruulee ta'ee fuulli isaanii barruulee ta'ee yeroo wanti oo'an itti oo'uu dandamachuu dadhabanii hedduun isaanii qaamni isaanii hir'atee biyyatti deebi'an baay'eetu jira kumaatama jechuudha. Akkasumas kan lubbuun isaanii darbeetoo biyya sanittuu reeffi isaanii qofti gara maatiitti galees hedduu isaaniiti jechuudha. Balaa akkanaa waaqayyoon namarraa haa qabu namas haa oolchu. Dhugaan siniin jedhaan balaa gaazii kana osuman sodaadhu osuman kirkiruun waaqayyoon immoo maatii kootti nagaadhaan nagalchee jira jechuudha. Haala salphaatti ilaaluu malee haala salphaa miti jechuudha. Isiniif gale kanaafuu jechuudha yeroo waa fayyadamtan yeroo gola madaamii keessa hojjettan tokkoffaa irratti sammuu keessan biizii hin godhina. Ijoollee baay'een amma maal goona jechuudha eerfoonii bulutusii gurratti godhannee yookaan bilbila haasa'aa yookaan waa dhaggeeffachaatti sammuu keenya kana biizii gooneet gaazii san ni banna erga banneen boodatti immoo osoo hin qollofiin osoo hin qabsiisin osoo hin qollofiin biraa deemna jechuudha. Inna deebinee immoo banneen ni qabsiisna yoo jennu gaaziin ni hurka beeka hurka yeroo hurkusan inni maalidha gizee baname hurkeet maal ta'a ibidda ta'a jechuudha. Yeroo cufamu immoo gad deebi'a jechuudha. Isin galee miti. Kanaafuu nuti immoo sammuu keenya yookaan bilbila haasofnaa yookaan ijoollee isaaniitiin biizii sammuu keenya kana jechuudha. Biizii goona yeroo hojii kana hojjennutti gaazii kana bannee irraafannee biraa deemna. Itti deebinee immoo yeroo hojii san yaadannu gaazii dura bannee biraa deemne san waan banne nutti fakkaatu lammata dhandheet banneet qabsiisu yeroo deemnudha. Balaan kun yeroo baay'ee kan mudatu malee yoo cufamee jedhee balaan kun hin mudatu. Yeroo hundumaa nyaata hojjennee xumurree yoo jennee silindarii gaaziin dirqamasaa dhaamuu qaba cufamuu qaba jechuudha. Keessattuu ijoolleen amma haaraa hojjetachuuf biyyaa baatan wanta kana sirriitti irraa of eeggannoo gochuu qabdu jechuudha. Wanti kun balaa cimaa qaba balaa guddaa qaba. Gaazii yoo jedhan xiqqishuu ta'ee isinitti mul'achuu danda'a. Balaan akkanaa ebaluu irra gahe yoo jedhan soba isinitti fakkaachuu danda'a. Wanti kun dhugaa isa qabatamaadha jechuudha. Isin galee ijoollee baay'eedha jechuudha. Anamma yeroo tokko maalan ta'e seetanii
gaazii kana jechuudha. Mana ijoollee tan hojjechaa ture. Mana ijoollee baay'ee tan hojjechaa ture jechuudha. Biyya Arabaa yeroon hojjedhutti maatii faamilii baay'ee keessa jechuudha kanan hojjechaa ture. Innaa yeroo baay'ee daa'imti xixiqqishuun jechuudha. Daa'ima waggaa 4 gadi yoo mana keessa jiraatte daa'imti kunniin gaaziin kun akka taphaatitti ilaalu jechuudha. Isin galee akka waan taphaa akka waan bakka isaaniif bananii cufuun tapha jechuudha. Innaa yeroo baay'ee dhufee ni bananii cufaa itti taphata. Baay'ee sirriitti eegaa jechuudha. Of eeggannoon godhaa. Guyyaa tokko ani nagarree na duuba kushiinaa seenee inni gaazii kana banee oduma taphatu immoo banaa gatee deeme jechuudha. Ani fooqi irrattan uffata miiccaa jira. Shittaan gaazii kun mana guutuu fudhate jechuudha. Isin galee amma yeroo kana gaaziin maaliif shittaan isaa baay'ee jedhanii yeroo na gaafatan ani cufeetan bahe waan ta'eef dhumachuu danda'a malee hin banneen jedheen. Mee dhaqi cheekii godhinaan jedhanii yoo dhuguma dhaqeetoo cheekii godhu gaazichi banaa jira. Kan bane garuu daa'ima xiqqishuusanii jechuudha. Daa'ima waggaa 4 gadiiti. Daa'imman akkasii mana keessa yoo jiraatte gaazii banuudhaaf ni ariifatu waan ta'eef wanta akkanaarra sirriitti of eeggannoo gochuu daa'ima akkanaa sirriitti eeguudha malee daa'ima akkanatti xiqqoo ishee waa tuttuquu waa itti jarjaruu deemtu irraa sirriitti ijoollee akkasii sirriitti eeguudha jechuudha malee irratti gaafa of dagatan tokkoffaa irratti ofii miidhamoo ta'uu dandeenya. Lammaffaa irratti immoo mana namaas gubuu dandeenya. Kan manni isaanii yoo gubates isaan deebanii mana san ijaarrachuu ni danda'u. Lubbuun ba'e garuu deebi'ee ijaarramuu hin danda'u jechuudha. Keessattuu warroota achitti miidhamu osoo hin taane biyya Arabaa kana keessatti yeroo waa taanutti kan miidhamu eenyudha? Warroota asitti hafe jechuudha. Waggaa dheeraadhaaf dhala isaanii osoo hin argin turanii nan arga jedhanii eegaa ba'anii osoo hin argin hafanii gaafa akkana ta'e jedhanii maaltu akka itti dhaga'amu yaaduu qabdu jechuudha. Isiniif galee miti kanaaf adaraa keessan yeroo hojjennu tokkoffaa bilbilaan biizii of godhu eerfoon buluutisii gurratti godhannee biizii of godhaa yookaan gizee tokko tokko wanta tokko yoo dhaggeeffannu wanti dhaggeeffannu sun kan ofitti nama harkisutu jira. Gizee kana wanta hojjennu sanirra kan dhaggeeffannu sanitti biizii gochuu dandeenya sammuu keenya. Inni lammaffaa immoo yeroo bilbila haasaa hojjennu madaamin teenya akka nu argine baay'een keenya eerfoonii buluutuusiitiin ani waanan gochaa ture ofii kiyyaa jechuudha. Eerfoonii buluutuusii kana shaashiidhaan na shaffanaa waanan bilbila haasa'useetu bilbilli lafa jira ani immoo bilbila buluutuusii wal qabsiisee taanaan nan haasa'a jechuudha. Yeroo kanatti haasofti sun kasisaa ta'uu danda'a. Gizee kana qalbiin kee gara haasaa dubbii sanitti gara hiriyyaa keetitti baduu danda'a. Yeroo kana kan hojjennu kana asitti dagachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf yeroo hunda yeroo gola madaamii keessa hojjennu sammuu keenya biizii goone hojjechuu osoo hin taane kaayyoo manaa bahan isaan sirriitti beennee sammuu keenya kana sirriitti eeggachuu waan hojjennu san qalbiin ilaalu. Yoo qalbiin hin argini ijji arguu hin dandeechu jedhu dhugaadha jechuudha wanti akkasii sun. Kanaaf wanta akkanaa kanarraa sirriitti of eeggannoo goone jabaannee yoo hojjennedha nama kan taanu malee gaazii kanaa gaafa akkanatti namatti dhoo'ee lubbuu ofii miidhamuu yookaan lubbuu ofiitiin ba'uu qaamni ofii miidhamuu qaama miidhamaa taanee biyyatti deebi'uun namni illee qaamni keenya kun gaafa miidhamee biyyatti deebine hanga duraa san jaalala namaatillee nurraa hir'ata waan ta'eef fayyaaf faayaa waan ta'eef adaraa keessan gola madaamii keessa yeroo hojjettanitti qaama keessan sirriitti eeggadhaa sammuu keessan sirriitti eeggadhaa sinin jechuun asumarraan affeerraa kooti obboleettii keenya lubbuun ishii darbe waaqayyo lubbuu ishii haa maaru sinin jechuun asumarraan affeerraa kooti egaa warroonni kuuwwan immoo viidiyoo kanarraa barnoota fudhattanii keessattuu ijoolleen haaraa gara biyya Arabaa deemtanii nyaata hojjedhaa jedhanii gara gaazii gala silindariitti isin erganii kushiinaa hojjechuu eegaltan sirriitti of eeggannoo guddaa godhadhaa wanti kun akka qalbiitti hin ilaalina sinin jechuun affeerraa kooti egaa kana fakkaataa har'aaf kan qabadhee dhufee waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaadha laayik sheer gochuudhaan uummata hunda biraan gahaa obboleewwan keenya biraan gahaa sinin jechuun jaalladha.